haa argatuuf ga'ee ni qaba. Fakkeenyaaf har'a saba biraa Teddy moo eenyu ka jedhu kun dhugaadha Oromoo ni jibbaa. Alulaa eenyu jedhan kunis Oromoo akka jibban nu martuu ni beekna. Garuu Abiy gama Tigraayin eenyu kana ka paartii isaanii keessaa dhufe dubbii himaa duraanii saneen maana jalaa bade maqaan isaa. Geetaachoo Raddaa fa'aa waliin haasayaa. Asitti namoota Amaaraa gurguddaa wajjin haasayaa. Amaarummaa fi Tigrummaaf wal jibbina yoo ja'e Itoophiyaa bu'aa walitti qabuuf waliin haasa'uun dirqama. Garaagarummaan Oromootiif Amaaraa Tigree akkuma jirutu ta'ee nageenya biyyaa irratti akkaataa biyyattuu mootummaa irratti dhiibbaa nam tokko yoo yaada wal hubate jijjiiramni saba jibbaan saba kana jidduu jiru yoo hin salphata akka gama kiyyaatitti. Maaliif nuti akka anamma akka kootitti saba Amaaraa nan jibba. Garuu ka waan godhe warra darbe malee miskiin nama waliin jiraannu waan hongoon. Kana eenyutu hir'isa hayyoota gurguddoo warra lafa buleen kunniin nu akeekudha. Fakkeenyaaf mootummaa keessaa waan summii qabu tokko yoo nutti haasa'an hara jawaarfaatu waan tokko nutti haasa'an nuti waan dhugaa jiru keessaa fudhannee nama miskiina hedduu amma biyya namaatitti waliin jiraataa jirra. Kam akka keenyaa jechaadha. Garuu sabummaadhaan namni keenya wal jibba. Amantiidhaan wal jibba. Kana guutuu hir'isuudhaaf namni walitti dhiyaatee mari'achuun karaa nagayaatiif waan gaariidha jedhan akka kootitti. Akkasuma jechuun jirra obboleessa keenya dhugatti gartee galatoomii laal wanni gartee ifatti gartee mul'atamuu qabu tokko yaadna kiyya tokko sanumaa miti. Uummanni keenya ifiifuu gartee rakkoo adda addaatu nu keessa jira. Yaada kana gartee maaliif karaa takkatti gartee waliif finnee hin gurmeessineen. Hogguu kana garee biraatii wajjinis nuti gartee ifii teenyaaf gurmuunee jirra. Isinoomee maal qabdanii jettee gaafatta. Warra biyya warra garee biraa jechuudha. Nutis akkas yaani warra gartee as bahee isaan ammas warra nagaa akkanumatti warra nagayaati wajjin wanni gatteenye irraa haasoo takka illee nu jirtu beekaa. Isaanis takka paartii qabaachuu qaban takka ammoo garee if dandeesse tahuu qaban. Jarra sanii hojii haasoo hin malee warri gartee xiyyaa kanaa fi kanaas haa ta'u isaan lachuutu gartee humaa takka hin qaban. Wanni isaan nuuf fidan takka illee nu jirtu. Okay? Isaan maaliif isaan hundinuu gartee yaaduma isaaniituma haasoo malee warri gartee gareen if dandeesse takka gartee paartiin poolitikaa if dandeesse isaan kana duuban jiran. Jara kanaa hojii gartee gatteessee haasoo godhuudhaaf dhugatti gartee wanni qabatamaan ati jijjiiraman godhe jettee yaaddu yoo jiraatte ani naaf galutti hin jiru. Walleenoo ani poolitikaa hin beeku. Isinii galtee. Bilaal na dhageessaa? Jamaal salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkami warra asirra jirtanillee anis gaafii qaba beektaa amma Jawaar kennu kuni Oromoof waan baay'ee dalageellee rabbi irraa jaalatu tattaafatti amma mootuu qabsoon inni geggeessu tuni osoo mootummaan kuni gara galuyyuu ta'e uummata Oromoo ni fayyaddiidha si galee bara deebi'ellee ammallee numa nyaatanti gadhaabatan qabdu si galee waan tokko osoo muummee isii beekanii gadhaabate si amma akka duraan qabsoo qeerroo sanii yookaan fakkeenya amma akka warra Tigiree kana si galee bakka dhaabuu of danda'e wayyaanii qaban si galee baddoollee hasaatu si galee humna qabduun mootummaa dura dhaabbataa akka amma Jawaar ammootu uummata Oromoo kana shaawuduu fakkaata si galee amma qabsoon asirratti gaggeessu kuni Oromoo maal fayyada akka namni akkamitti ilaaltu faayidaan isii maaliidha si galee. Dhugaa. Eessan xiinxalamuu qabdiidhaa bara laal faayidaan amma qophii tanaa maali si galtee? Faayidaan kun gartee namni walitti qabdee gartee kanumatti namni hundinuu gartee imooshinaali seenee waan jawwijee takkaa'u gartee gareelee balaaleffattee adda deemuudha moo dhugumatti gartee waan takka ta'eef dandeesseetu gartee jiraa maaliif ni beeknaa mire poolitikaan gartee kanumatti lallaafinan ok tiktaakirra dhuftee haasoo itti adda deemteef uumaa takkallee wanni jijjiirtu hin jiru. Ammas Jawaar hayyoota Oromoo wajjin maaliif hin mari'anne isaa hayyoota Oromoo wajjin miidiyaa irratti amma Iskeel Gabbisaa jira Dooktor maalii baay'ee kanneentu jirti galee hayyoonni Oromoo kunniin maaliif wal dheessan adduma addatti maaliif itti gannu kunillee hedduu nama ajaa'ibsiisii galee. Akkasi wanni qabxii guddoon takka tana laala mataan sila gartee nuti irraa dubbachuu barbaannu waan akkanaa tana fa'a maaliif warreen biraas gartee warreen akka poolitikaa Oromoo keessatti shoora guddaa taphatan ni jiran. Isaanoo gartee maaliif dhugatti Jawaarii hojii dura ta'anii isaan kun gartee yaada adda addaa dhiheessanii namni gartee akka taa'ee dhageeffatu irratti namninis isaan kophaa isaanii qofa marii jechuu hin taane akkanatti gartee ifatti as bahanii
namayyuu taa'ee yaada isaanii gartee ummatatti gurgurachuu danda'uu qaban. Eega gurguratan booda namni gartee gara gartee barbaadu haadee garuu booda gartee yaada guddaa san jedhan namayyuu gurmaa'eeti akkasitti gartee karaa qabsoon marsaa itti aantu irratti gartee gatteessee mari'atta. Mariisaniitu silaa gartee waan takka jijjiirama tokkollee taatu uumuu danda'aadha. Dhugaan gartee jirtu tana fakkaatti. Galatoomi raayyaa jirta. Nin jira akkam nagaa. Jirra honoo. Waa'ee namni yeroo baay'ee asirratti tiiktookii akka xiqqaatti fa'aa fudhateetiin namni yeroo baay'ee gaddiqqeessee fa'aa deemu fa'aa agartee suni wallaalummaadha. Ammoo tana aljaziiraa nama 30 kalaalaniin arge beekta nama 30 jechuudha. Bakki waa jiran gara tiiktookii kana beekte sun xiqqoo rakkina tokkollee hin qabu jechuudha. Suni wal xiqqeessuu wal gaddiqqeessuudhaaf ilaalcha akkasii yoo ta'eefi yoo ta'e malee wanti biraa wanti inni wanna jedhu jiru rakkina hin qabu. Tiiktookiin jechuu barbaadaa kanatti aansee ammoo obbo Jawaar inumaahu kan daran kan abiyyi ummata dhamaasirraa kan Jawaar ufillee uf dhamaasee ummatallee dhamaasee kana turre caalaa na fakkaataa yoo Jawaar kana na fakkaataa yoo maaliidhaaf jenna hayyoota Oromoo jalatti achin seene hayyoota Oromootiin wal quba takka hin qabu. Gartee aktiivistoota dura wal ijaaranii amma qabsoo yeroo wayyaanee irratti waan Jawaar qofa garteetiin wayyaanee kuffise wayii itti fakkaata beekta nama. Aktiivistoota Oromootu jala jira ilaalcha walii kennanii yaada walii kennanii xiinxalanii gartee irratti waliin hojjetanii gadi baanii miidiyaa irratti waliin akkasitti hojjetaatiin hin turan jechuudha. Amma hoo Jawaar yookiin ijoollee magartee ministirii kutaa tokko 8 iyyuu fudhatiin wajjin garteetiin gartee yaaduma isiin kennituuf illee naaf hin galu beektaa. Hayyoota gartee profeesaroota meeqaatamu ka jiru dhiise gartee bakka hin taane garteetiin yoo jedhu hedduu takka baqaa nama ajaa'iba jechuudha. Tiiktook irra rakkoo hin qabu. Garuu gartee rakkina hin qabu. Garuu waan gartee ilaalchi yookaan yaaduma dhugaatu hin kennineef tokko gartee yaaduma bilchaata tokko hin kennineef tokko gartee yaada baraa ta'e gartee yoo gadi dhufu kana hedduu nama ajaa'ibsiisa. Yeroo tokko maal jee Jawaar Mohammadii obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa akkuma hidhaa baateen Iskeel Gabbisaa fa'aa gara Tigraay kana dhoksaadhaan deemte na fakkaata. Maal jee Hacaaluullee Rabbi lubbuu isaa amaaruuti. Hacaaluu fi inni illee Jawaarillee maal jette jalqaba Jawaartu jedhe jechuudha. Wantummaan namni kenna nama ambaa jala deemuudhaan naaf hin galu uummataa ganaa qabatee jedhe. Jawaararra maali jira? Jawaararra maali jira? Dhugaa jirtu jettee beek. Jawaar amma warri si duuba taa'u kun mee maal fidaaf mee maal fidee fi dhufan warri si duuba taa'u kun jechuudha. Amma kaa'een alulaan kun Oromoo arrabsaatiin hin ture bara wayyaanee san jechuudha gara wayyaanee goreetiin hin jechuudha. Si galee? Wayita jabaattee wal gargaarti jarri waan ta'eef. Gartee wanti isiin fidduuf tokko hin jiru jechuudha. Jarri kun jechuudha. Hayyoota Oromoo wajjin maa walitti asin dhufne gaafa Abiyyi Ahmadiin waliigaluu dhabeetiin garteetiin gara Awurooppaa kana dhufe akka hidhaa baheen gartee gara wanna kana dhufe gara Kuwait wanna Keeniyaa kana dhufe achirraan ammoo ay dhufe kana hayyoota Oromootiin wal arge. Hayyoota Oromootiin wal arge wajjin haasa'ee bakka mari'atanii akkaataatti mootummaatti kuffisan waliin maal jedhani Dr. Isgaayee Araarsaa maal jedha inumaayyuu akkanatti kuffifnaa jedhe akkanatti kuffifna haala kanaan kuffifna jedhe beektaa yeroo takka tokko sobni illee abdii nama godhachiisa beektaa yoo hin danda'in illee abdii nama godhachiisa beektaa. Dhugaa. Karaa nama ofiitiin yoo dhufte gartee amma Jawaar achillee bakka sanillee irraa baqate. Jawaar amala takkan qaba ani walii barreessaa ture wajjin taa'atiin ture beektaa namcha kana jechuudha Jawaar kana immoo kana jechuudha. Asitti illee wayitaa walgayiin dhufu jechuudha. Ufittu yaada yoo ati yaada takka itti fudhate badee si buusa nama isaan mormuun fedhu Jawaar. Nama isi dura garteetiin waan akkanaa jedhuun abadan hin fedhu.
maal jedheen beeyta anumatuuyyuu jawaar qabsoon teellee kaa duraan situ cimaadha numaa wal fakkaatte kaa jennaan waasaappii iimoo kaan yeruma takka bilook na godhe. Dhugaamo? Wallahi billahi bakkuma takkatti jechuun gurbaa yeroo dheeraa wajjin haasu bakkuma takkatti dhaba mana godhe jechuudha. Okay. Akka inni nama gartee hayyoonni tuni bakka ofirraa gartee kophaa isaa fiigu kana akka garteeti yahaa taatu jedhu gaafsan arge jechuudha. Bakka dhugaadha hayyoonni Oromoo dhugatti irraa dheessan kan jedhu. Tole galatoom achi naa qabi galatoomin siin jaa itti aansuudhaan simalee jirta. Simalee jirta na dhageessa. Inda gaajamsa. Ayyee carraan keetii itti fufu. Jamsi beektaa dubbiin Oromoodhaa tuni horii tokko kan nama dhibba jalaa bate. Horii tokko nama dhibba jalaa bate. Nama dhibba jalaa bate keessaa namni 10 horii kana barbaada deema namni 10. Horiin kun qabate kun maal akka ta'e ni beekan. Horiin isaanii kun akkam akka ta'e bifa akkam akka ta'e ni beekan. Akka horiin kun hin galenis ni beekan galeef hin gallees. Barbaada kuta namni 10. Namni 30 horii kana akka bade ni beekan. Akka hin galinis ni beekan. Horiin kun bifa akkam akka ta'es kasaanii kunis ni beekan. Osoo beekanii hin barbaadanis akka hin beekan calyaaniituma ta'an. Namni 60 horii kana badee malee horiin kun akkamii galee dhiisee hin beektu. Dubbiin Oromoo sun maal jechuun fedheessee asirratti namoota hayyuu baay'ee jiru Oromoo tana keessa. Namoonni hayyuun baay'een kun garuu beekamtii hin qaban. Amma wanni Oromoo itti taphachaa jiru warra beekamtii qabu Oromoo taphatu jira tokko. Maaliif amma fakkeenyaaf TikTok kana yoo fudhanne warri fammasuqu waan hin taane arraba yeroo dura fayyadamu deema waan hin taane hojjetanii fammasan. Namni nama gorsa kennuu fi nama yaada bilchaataa kennuu fi nama beekumsa irraa baru hin hordofu. Waan hin taaneen fammasan achi booda yeroo fammasi namni nama fammasa kana jala fiiga. Namni keenya nama beekumsa qabu dhiiset nama beekamtii qabu jala fiiga. Oromoon osoo barumsa saayinsii kanan baranne namni biyya tana bulchuu danda'u jiruuf jira fakkeenyaaf nama bilchaataa sammuu bilchaataadha. Beekumsi kuni ka dubbistee harkattu jira. Ka umriidhaan umrii tura keessa harkattu jira. Ka rabbi uumamaan sii kennu jira. Garuu namoonni yeroo baay'ee ammaan tana hawaasa keenya wanni miidhaa jiru. Nuti amma gaafa qeerroo sanii waa baay'ee amma ministeera asirratti waa hedduun dubbannu waan hojjetaa ture nu beeka. Sigalee waa baay'ee hojjechaa turre waa hedduu lafa'aa turre. Yeroo paartiin dhuftee amma paartiidhaan yooris maal jedhee ijoollee garuu kottaa paartii seenaan hojjaan ni diinne fakkeenyaaf paartumaa hun seennuu jenne. Maaliif seete Oromoon fakkeenyaaf uumaa hambaa jirata waan takka 10 dhoysi 10 gorsi 10 obsi jettu san maaliif itti fayyaduu dadhabne jecha kana maaliif itti fayyadamuu dadhabne. Yeroo baay'ee wal arrabsina wal xiqqeessina ilmi namaa tahee namni hanqina hin qabne hin jiru. Egalee hanqina kana immoo akka dhuunfaa isaa beekanii fi namni arraba dhiisee waan takka yaada wal amansiisuu dhugaa jirtuun deemu waa'een dhimma Oromoodha dhimmi gaafii uummataa hundi gaafiin uummanni Oromoo kun bal'aan kun gaafatu hundi siyaasaa miti dhugaadha malee warra siyaasaatu siyaasaa godhatee deeman malee dhimma Oromoodhaa dhimma dhugaati siyaasaa miti dhugaadha malee garuu hawaasni kun dhugaa tana barbaada hawaasni Oromoo kun yoo ati bu'uura misoomaalee tokko hin qabu hin godhu jetteen dhuguma uummanni Oromoo kun cal jeellee yoo mootummaa kiyyee nama si jala buluu danda'u. Garuu rakkoon jirtu maali? Warri siyaasaa kun irra baay'een isaanii dhimma dhuunfaa isaaniiti malee dhimma hawaasaa gonkum haanuma ni jiraa polotikaa itti fayyadamanii karaa ittiin hawaasa ittiin mooyanii yaada hawaasaa fedhii hawaasaa simmeetii hawaasaa fedhii namaa kana tuttuqanii ittiin hawaasa of jala yaasan malee dhugaa jirtu namni lafarratti irratti hojjetu hin jiru. Maaliif amma yeroo baay'ee warri akka siyaasaatiin. Galatoome asumatti si dhaaba. Hedduu takka galatoome nyaata bareedaa dhiyeessitee shaamil jirta na dhageessaa? Jira jaamsi hin dhageessisami? Na dhageeffama. Akkam jirtan nagaa keessanii? Nagaa biyya jirtaati. Jaamsi asumaanuu dinqisiifataa keetii wallaahi waa baay'ee sirraa barataa jirra. Waa baay'ee sirraa hubataa jirra. Galatoome. Akkaataan ati oduu addunyaa kana ati irratee bareechitee akka nuu galutti nu dhiyeessitu baay'ee natti tole. Yeroo hunda sima jala jira waa baay'ee sirraa hubataa jira. Tole hedduu galatoome. Galatoome jechuu barbaada. Hayyee abshira.
itti aansuudhaan dhimma amma adeeroo Jawaar kana irratti waan tokko jechuu barbaada. Abshir tole. Nama tokko hojii isaa jaalachuu fi isa jaalachuun garaagarummaa qaba. Tokkoffaa qeequmsi ati qeeqxu qulqullummaa wayii gartee yeroo baay'ee qulqullummaa wayiitis keessaa mul'ata. Jibbaa namaa nafaan qabdu hojii namaa ceemita malee. Waan bade jettee daarektii dubbatta. Oh, tiyya baanta? Ana baanta? Ana akkasii haa. Tole ayyee itti fufi. Qulqullummaa of keessaa qaba jechuu barbaadeeti haasoyni kee. Namni tokko waan akkanaatti fayyadamee jibbaa biraa namoota keessa ibsatantu jira. Dhugaa. Sun hin barbaachisu. Dhugumatti Jawaariin akka dhuunfaa kiyyaatti yoo waan tokko dubbadhe Jawaar siyaasaan gonkumaa harkaa badee jiran natti fakkaata. Bakkeen siyaasaan Jawaar itti harkaa bade jedhee ani yaadu Jawaar ufis hin dhageeffatu hawaasa isaallee hin dhageeffatu. Namni tokko hayyuun tokko yoo qeeqe namni sun maaliif na qeeqee jedhee of duuba deebi'ee of hin dhageeffatu. Silaa of dhageeffatee waa sirreeffataa deema. Namni dura mana ofii qulqulleeffatee mana namaatti achi dabra. Amma marii ammaa kanarratti namoonni inni wajjin hirmaatuuf amma asirratti maxxanfame kana yoo laalte namoota akkamii yoo jette waa irraa hubattutu jira. Namoota isa madaalanii namoota ammoo dhiibbaa wayii waliin geessuu danda'ani jettee yoo ufumaa uf gaafatte deebii salphamatti argatta. Kanaaf ani rakkoon Jawaar guddaan ofis hin dhageeffatu hawaasa isaallee hin dhageeffatu nama inni ammoo gartee tajaajiluudhaaf yoo uummata hin dhageeffanne eenyuun akka tajaajiluudhaaf tattaaffatu naan galu jechuu barbaadeeti. Isinirratti hin dheeressinu carraa nama biraatii kennaa jechuu barbaade. Ayyee. Laal warri gartee mana keessa jirtan wanta akka gartee qaceellotti isiniif akka ifa ta'uun irra deebi'ee isinii hima. Nuti marii Oromummaatii fi Oromiyaatii godhaa jirra. Kana keessatti namni hundinuu yaada isaanii haa dhiyeessanii. Warreen gartee yaada dhagayaa jirtan kanarraa adda qabdan jiraattan harka baasaadha isiniin naqaa ol seentanii gartee yaada addaa dubbachuu irratti namni isin dhorku tokkollee hin jiru. As keessa wanni nuti haasawaa jirru Jawaar jaalachuu fi Jawaar jibbuudhaa miti. Kana gartee quba qabaadha. Nuti Jawaar akka obboleessa keenyaatti ni jaalanna. Wanni gartee nuti irra dubbannu yaada isaa ni deeggarra garuu yaada irratti gartee kan qeeqnuus yoo jiraate yaada irratti nama qeeqna malee akkuma gartee mootummaadhaas wanni mootummaan godhaa jirtu tuni gaariidhaa miti jennee hogguu gartee mootummaa qeeqnu yaada mootummaa qeeqaa jirra. Warri gaara keessa jirus gartee silaa akka gartee Oromoodhaaf hojjetanitti politika paartii gartee isaan kuni qaama tokko qaama gartee politikaas qabaatanii waan kanaas godhanii akkanatti silaa deemanii gaariidhaa. Injifannoo gartee isaan gaara keessatti goone jedhanii dubbatanis akka uummanni guututti beeku irratti yoo hojjetan silaa gaariidha jennee hogguu dubbannu isaan qeeqaan jiru. Akkasitti hin fudhatina isin gartee yaada gartee namni dubbatu kana dhageeffadha. Akkasuma sanitti yaada keessanis dhiyeessuudhaaf gartee yaada namni dubbatu kana qeequudhaaf takkaa'uu yaada gartee addaa qabaachuu keessan mana keessa seentanii dubbattanii gartee akkasitti ibsachuudhaaf karaan banaadha. Akkasitti gartee hubadha. Nuti firiin politikaadhaa maalidha? Uummata keenyaaf qophiin akkanaatu gartee yoo taate maaltu gartee argamuudha ta'aadha. Gartee akkamitti ilaaluu dandeenyaadha? Odoo ifii teenyaafuu gartee yaada garaagaraa keessa jirru odoo gartee warreen silaa guruppii kana tana keessatti gartee mul'achuu qaban odoo jiranii isaan kana silaa as keessa dhufee bar nuufis gaariidha jenneeti yaadu jira. Akkana jechuun maal? Oromoon bal'oodha akkuma sanitti gartee warreen yaada garaagaraa qabus hedduudhaatu jira. Isaan kun hundinuu walitti dhufanii ilaa hanga gartee Oromoodhaaf hojjetan takkatti beeka yoo gartee yaada Oromoodhaa qabaatu taate paartii Oromootii miti nama biraatillee gartee waan Oromoo irratti gatteessee waliin mari'achuu danda'uudha qabda. Tana gartee wanti nuti jechaa jiru. Akkasitti quba qabaadhaadhaan isiniin jaa tanaatanii hedduu gartee harka keessaniin taaptaap godhaa koppii linkii godhaadhaa sheer walii godhaadhaa. Itti aansuudhaan ijibbaata qabsoo jirta. Injira galatoomii duraan dursee si galateeffachuu barbaada obboleessa keenya Saayid Jamaal ani yeroo baay'ee si dhageeffadha. Akkaataan yaada keetii kaatiitti kennitu haala gartee ingiloobaala yookaan immoo akka addunyaatti waan taasisu hundaayyuu appirisheetu nama godhu keessaa nama tokko baay'ee tokko galatoomii sin jechuu barbaada. Nama akkanaa yeroo ammaa kana keessatti TikTok keessatti qabaachuun kenna baay'ee na gammachiisa.
Kanaaf haaluma kanaan itti fufiisin jechuu barbaada. Namoonni nama dogoggorsisan. Okay. Yaada kiyyetti yeroo seenuu waa'ee amma haala amma jiru fakkeenyaaf qabsoototaa fi akkasuma warroota biyya bulchan lamaan jidduutti wantoonni deemaa jiran irraa dubbadha. Inni kun tokko Jawaar Mohammad ilaallata. Jawaar Mohammad irraa wayita ka'u Jawaar Mohammad namoonni tokko dogoggoree amma qabsoorra hin jiru amma qabsoorraa bahee namoota jedhamtu jira. Jawaar Mohammad wiinara jedhee nama laalu keessaa nama tokkoon. Isa deeggaru osoo hin ta'in yaadicha jechuudha. Wiinara naman jedhu. Maaliif warrootuma amma biyya bulchaa jiru kanayyuu namni mootummaa if danda'ee haga funnaanitti hidhatee biyyarraa kaase nama Jawaar Mohammad jedhamuu fi akkasuma simataa keetiif anas jabalatee isa wajjin warra turre keessaa nama tokko jechuudha. Kallattii kamiinuu haa ta'u sheer godhuunis laayik godhuunis haa ta'u waan inni yeroo darbee mootummaa wayyaanaa irratti godhaa ture keessatti jechuudha. Kana dagachuun nama biratti hin barbaachisu jedhee amana. Isa itti aanu Jawaar ammas qabsoo gaggeessaa jira. Qabsoonni gaggeessaa jiru keessatti mootummaa Itoophiyaa kanaas haala amma deemaa jirutti Jawaar nama mootummaa kana buusuuf deemaa jiru osoo hin taane yeroo ammaatti dhaabni siyaasaa tokko kan mootummaa kana dura dhaabbatee waan kana ati sirrii hin jirtu jedhee itti himu hin jiru. Akkasuma warroota namoonni faarsee bultoota maalii jedhaniin kanallee osoo hin taane kunneen fidama kan mootummaa warra itti himu hin jiru. Fakkeenyaaf ammatti namni nu qabnu yoo jiraate namni mootummaa kana gaafa inni kararraa dhabe gaafa inni nama ajjeese gaafa inni miidhaa garaagaraa gaggeesse nama na sirrii hin jirtu akkana sirraayi jedhee namni yeroo ammaa gorsaa fi kallattii garaagaraa kennaa jiru yoo jiraate Jawaar Mohammad qofa. Mootummaanis mataan isaa yeroo ammaatti faarsitee bultoota warra jedhanii warra isa jala taa'uu fi warra yookaan gorsitoota isaanii jedhamu caala namoonni gubbarraan hin beekan malee mootummaan Jawaar Mohammad dhageeffatee deema. Dhugaa dubbachuu barbaadetti jechuudha. Sababni isaa maal? Dhaaba gorsituudha yookaan ammoo dhaaba mormituudha yookaan ammoo waan wayii yoo hin qabanne biyya kamuu keessatti dhaaba mormituutu jira. Dhaabni mormituu wayitii mootummaa waliin paarlaamaa keessa taa'ee haasa'u. Mootummaa kana fiidbaaka isaa bakka inni hin agarre arga. Bakka inni hin agarre san walitti himu mootummaan iddoo sanirraa yaada fudhateeti ummata san ittiin fayyadaa jechuudha. Ammatti kun hin jiru. Waan sun hin jirreef namni iddoo san bu'ee mootummaa kana fiidbaaka isaa itti himaa jiru yoo jiraate Jawaar Mohammad qofaa jechuudha. Warri faarsitee bultoota maalii jedhaman kun ammoo gaarii mootummaan haa dalagu, badaa haa dalagu, maalii haa dalagu faarsuu malee mootummaa keenya akkana taate jedhanii mootummatti himachuu hin danda'an. Isaanuu mirga hin qaban. Namni mirga qabu har'a yoo jiraate anasi ka mootummaa kanatti waa himaa jiru. Mootummaan faarsee bulaa isaa osoo hin ta'in namni inni dhageeffatu yoo jiraate anaafis Jawaar Mohammad jechuudha. Kun ammoo waan biyyaati. Namni qeeqa fi mootummaa biyyarraa kaasuu adda baafachuu hin dandeenye Oromoon dhiifamallee naa godhaa Oromootiija. Maaliif? Mootummaa kaasuu fi mootummaa qeequu wal adda. Mootummaa jechuun ni qeeqama. Sababni isaa uummata miliyoona 130 ol bulchaa waan ta'eef waan baay'ee kan hin agarre kan ani argu ati agartatu jira jechuudha. Jawaar waan kana godhaa jira. Mootummaa dhiisii dhugaa suma sirreessuudhaaf wantuma jechuun yaaduma keetii irratti gartee yaaduma keessi gabbisuudhaaf mootummaa dhiisii dhaabni nuu ni qeeqama. Dhaabni gartee mootummaan ta'inuu ni qeeqama. So mootummaanis qeeqamuudha qaba. Mootummaan gartee akka Afrikaa tanatti nama isa qeequ gartee akka diinaatti ilaalan. Kun gartee akkas ta'uu hin qabu silaa. Itti fuuf. Galatoome. Kanaaf namoonni waa hubatan waan kana ni argu jechuudha. Yeroo ati dubbattu nuti mootummaa kana ani Jawaar achirra taa'uu fi Abiyyi achirra taa'uun naaf garaagarummaa hin qabu. Maal siin jechuu barbaadetti? Abiyyi achirra taa'ee waan gaarii hojjannaan Abiyyi wajjin nama itti fufuu fi nama miidhaa uummata kiyyaa hin barbaanne. Nama miidhaa uummata kiyya Oromoo qofa osoo hin ta'in uummata Itoophiyaa hin barbaanne nuti. Sababa kana waan ta'eef mootummaa kana har'a namni akka inni dhaabbatu godhu akka inni if dhaabbateetiin socho'u gochaa jiru yoo jiraate Jawaar Mohammad qofa. Isa kana yoo dhoofnee balleessine har'a biyyattii sun dukkana keessatti hafti. Biyyattii san mootummaan nama rakkoo isaa itti himuu hin qabaatu.
Uummanni bal'aan kun ammoo rakkoo hedduu qaba. Rakkoo uummanni kun hedduu qabu yoo Jawaar gabbaasee barreeffamaan sagaleedhaan inni dubbatu silaa mootummaan dhageeffatee asoo mootummaa qalbii qabu ta'e bakka san dhaqee sirreessuu danda'uu qabaata ture. Galatoon tole galatoomee achuman naa qabii itti aansuudhaaf maammee jirta hedduuta galatoomii maammee na dhageessaa? Ni dhagaayamsiin. Tole hayyee carraan keetii gaggabaabsiimee itti fufi. Ayyee yaanni kiyya silaa akka nan barbaadutti amma Jawaar waan godhamuu qabu dhiiseeti waan silaa booda ta'uu qabu godhu jira amma maaliif yoo nan jette duraan dursee mootummaan kun maqaafillee ta'u mootummaa Oromooti mariidhaan akka sirraa godhuu dhiiseeti guuzarra kadhachuu jira guuza biyya tana bittinneessee Oromiyaa bilisa baasuuf ka duraan qabu san. Arra silaa akka hawaasa Oromootti wanni nuti isarraa eeguu qabnu. No dhaabu Jawaar Oromiyaa bilisoomsuu jette. Laala amma fakkeenyaaf guuza amma paartiin ammoo paarlaamaan boru as gubbaa jiru kuni nama bu'aa lafarratti biyya tanaaf buusuu miti isaan hundinuu. Namni silaa ija qabu keessaan keessa jiru Jawaar qofa. Mootummaan tokko nama qeequ yoo dhabe jallannaan waliin cillamaa ta'uudha namni hundinuu. Dhugaa. Sigalee. Jawaar nu jiraachuun waan takkaa hayyoota takkaa gammachuu tokko irraa garuu immoo waan silaa godhuu qabu dhiiseeti karaa biraa deemu jira. Hayyoota Oromoo iddama jara kana wali qabu. Jara warra Amaaraa fi kanneen kana isaan guuza biyya irratti ijaaruu kanaaf osoo yaalle hayyoota Oromoo walitti fidee wal qunnamsiisee haalaatii fi keessaa irratti haasofsiisee giruuppii takka jabduu ta'anii warra Amaaraa fi Tigiree kanaa alatti xilaata Itoophiyaa hamma inni wajjin hariiroo uummata kanaa alatti waan takka akka sochoosuu danda'u godhuu qaba ture silaa Oromoon qoftiin. Wanni silaa isarraa eegganne kana fakkaatti. Garuu akkamma deemu jiru kanaan humnoota warra ammaan tanaa diinaa kanneen akka Ijiptii warra fannoo humna amma Oromoon bakka sadii baatee jirti. Duraati wanni eeggannu sadeen tana waliif fidee Abiyyi wajjin akkasitti mari'atan godhuu danda'uu qaba. Hundinuu Oromoo waan ta'aniif. Galatoom eeyyama maammee galatoom. Okay itti aansuudhaan Yaasiin ila hanqaree kun tanaa gartee hafuura baafachuu diddeeti nana keettee wanta godhu jirta dhiyaaduu carraan keeti warri biraa tokkummaa maakii heechuuf. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee ni cufaaf. Ulfaadhu Sayyidina Jamaan. Yoo. Marii guddaa godhu jettanii dhuguma haalli Oromoo kun siyaasaan Itoophiyaadha. Ijibbaata ammaan tan ijibbaanni qabsoodha deebisaa yaada bareedaa siiqan. Ilaalcha gartee fakkeenyaa fi Jawaar hayyoota Oromoo maaliif walitti hin qabne juuf bara 2015 irraa qabee hanga bara 2018tti hanga biyya galee Abiyyi gartee akka gad dhaabbatu godhuu keessattis Jawaar qoonni isaa maal akka ta'e ni beektu hundi kan ni beekna. Namni gartee hayyoota Oromoo didee facaasee Abiyyi Ahmad malee Jawaar miti. Waa'ee immoo dhimma Oromoodha. Jawaar mootummaa gubbaan jiru Abiyyiitu mootummaa gubbaa jira. Dhimma Oromoo fi Oromiyaadha. Daangaa Oromiyaadha. Nageenya Oromiyaan yeroo ammaan tanaa Itoophiyaan yeroo ammaan tanaa maal keessa akka jirtu gariin keessan akka nama hin dhaga'initti akka nama Jawaar Itoophiyaa bulchuu jirutti ijoolleen amma gartee eegaa caaluu wareegame siyaasaa barteeffaan ijoolleen garteen faarshee bulaan ta sooshaal miidiyaa gubbatti guruppiidhaan Abiyyi ergatee duulli isaan godhu jiran duula Jawaar irratti teejee itti yaadee bobbaase kuni ani akka nama tokkotti nama Oromoo hundaaf kabajaan qaba. Ammoo Jawaar maammagaa xiqqeessanii akka waan Abiyyi gaafii uummata Oromoo guututti deebisuu jiru ilaaluun haasawaa akkasiitiin hangaree kun tanaa dhagaa jira. Akka waan Abiyyi gaafii Oromoo deebisee fixee Oromiyaa fedhii Oromoo uummata Oromoodhaa guutaa jirutti. Abiyyi Laki, I think waan dogoggora yoo dhageesse malee mana kana keessa nam tokkollee nu lal mana kana keessatti nam tokkollee nu gartee Abiyyiitu gartee Oromoodhaaf gaafii Oromoodhaa deebise jechuutti hin jiru nuti. Nuti mootummaan politikaan Oromoodhaa ammaan tana bikka lama jira jechuu jira. Okay? Kanarratti dursoo
warreen gartee mootummaa qeeqaa jiran hedduudhaatu jira akkuma Jawaaritti gara Oromootirraa. Right? Tana nama beektaami? I know. Okay, so jarreen kun Jawaari wajjin gartee bikka takka dhufanii isaan kun gartee yoo fakkeenyaaf marii kanaa tana gartee silaa gaggeessanii Itoophiyaan tuni ni sossooti. Laal ammallee Uummanni Oromootis akkasuma sanitti gartee inumaatu gartee ammaan tana karaa tokkotti gartee as garagalu jirra jee hamileen isaaniitilleen warreen gaaduraan mootummaa hin deeggarres ni jiran jechuu jirra warri mootummaa deeggarnis ni jira jechuu jira. Wani ammaraa fakkeenyaaf amma Abiyyi Ahmad waan Jawaar hanga ammaa barreessaa jiru takka takkatti Oromiyaanis irratti dalagaa jira namoonni beekanii agartan. Waan Jawaar gallakkisu waan kijibaa waan Oromiyaa keessatti amma inni saaxilu jiru kun takka takkatti mootummaan namoota akka hidhaa jiru argaa jirtanii mootummaan takka nama hidhuu waydiise. Jechuun warroota gartee sirna matoo hayaa fi ummata namata lafa Oromiyaa tana saba Tigree wajjii waa saamuu ture gartee. Warra TPLF fi warri Abiyyi kanaan gahee ribeeta. Abiyyi Ahmad warra Tigree jalatti ilmaan Oromoo ficcisiisaa turee fi malaamaltummaan Oromiyaa nyaachaa tureetu Abiyyi ummata kana fitti qabe. Rakkoon guddaan Abiyyi akkuma agartu kana warra ilmaan Oromoodhaa ABO keessatti ajjeesaa ture. TPLF keessatti gartee Oromoo ta'uu qabaaf ilmaan Oromootti lubbuu isaanii qisaasaa turan baasaa turan Geetaachoo Asaffaatii wajjiin warra dalagaa turan hunda isiidhaa ummata san UN yuutti hundi keenya agarra jiran ni beeyna qaamaan beeynallee. Fakkeenyaaf Yaazoo Kabbabaatii fi Girmaa Xuruuraa qabee warroonni hanga Alamuu Simetti Oromiyaa sana keessa guutuun isiidhaa warra TPLF wajjin ilmaan Oromoo duguugaa ture. Kana waan Oromoon rakkoon tuni dhimma Oromoo fi Oromiyaadhaa Jawaar fakkeenyaaf amma Itoophiyaatti jira. Akkasii bar. Maaliif Oromoo wajji tokko hin taane yaada jiruun fakkeenyaaf marii taraa dabre afaan Oromootiin godhee boru amma fakkeenyaaf afaan Amaaraatiin godha. Alulaa Salamoon uummata jajjaboo Teedii Hawaasaa taatu nama gartee Abiyyi Ahmad deeggaru nama dabuubi. Namoota adda addaati. Maaliif agartee rakkoon kun kan jiru mootummaa biyya bulchuutitu Oromiyaa gaafii Oromoodhaa deebisuudhaaf fedhinnaa hin qabne Oromiyaa diiguuf deema balleessee baduu deemaan Abiyyi irratti callisanii yoo laalan kana caalaa Oromiyaa balleessuuf karoorfatee Finfinnee fi Dirree Dhawaa gubbatti amma Dirree Dhawaa rakkoo Dirree Dhawaadhaa kan Tigreen akka isiin rarraatee teessu san cirraashii Abiyyi Ahmad yeroo ammaan sanatti Dirree Dhawaa Oromiyaa jalaa baasee Somaalee kannuu irratti xiyyeeffatee jira jechuudha murteeffatee jira. Meegaa waan amma jettee kanarraa yaada kee gartee gabaabsime yaada kee gabaabsiiti. Sentensii tokko sentensii lamatti mee nuu xumur yaada kee kana xiqqoo gartee babal'atee. Eelaal Jamaal haalli kuni dura akka Oromootti wanni nuti barbaannu hayyoonni Oromoo kun mataa walii qabatuu ni barbaanna. Kanaaf ammoo PP'n fedhinnaa hin qabdu. Akka fedhinnaa hin qabne deddeebi'ee irratti dhiyaatee waa hunda tattaafatee didee facaase Abiyyi Ahmad. Ammoo sablammoota wajjin Tigree wajjin Itoophiyaan biyya Oromoo qofaa miti. Wanni biyya kunis na jiraatu. Itoophiyaan biyya sablammootaati. Saba 86tu Itoophiyaa kana keessa waliin jiraata. Ummata kana wajjin immoo marii godhuun adeemsa fudhaturaa jijjiirama biyya teenya gubbatti anammoo na gaafatte biyya teenya gubbatti lola hin barbaadu Jamaal lolli faayidaa hin qabu. Fuaduu amma fakkeenyaaf maallaqa lola baasan kana kaampaanii dhibbata akka yoo ijaare dhalootaaf yoo dalagaa uume biyyi akka guddatuun barbaada malee ilmaan namaa walii qabee waraanatti kaasanii lola keessoodhaa kanarraa dhaabbachuudha qaba Abiyyi. Fakkaffaa lola keessoodhaa Tigraayirra godhe adabadhu hojii jaanii itti seene ara ikoonomiin Itoophiyaa maal keessatti achirraa dhufee naannoo Amaaraa itti seene Amaaraa eenyu dhachiise. Fannoo Ismaa fidee paarlaamatti faasaa ture mi Abiyyi? Fannoo Itoophiyaa kuraatiin oolame jee Jawaarii. Abiyyi jee hanga ummata Amaaraa kana cinaa dhaabbate. Maaliif dhimma Oromoo fi Oromiyaa kun isaan yaachisuu dhabeen warra gartee Abiyyi ija guduunfatee faarsuuf
gaafii isinitti ta'uu qaba. Okay, Galatom, ayyee. Tole, itti aansuudhaan Bariisoo jirta? Bariisoo na dhageessa, mana keessa jirta? Bariisoo hin jirtu ayyee. Tokkummaa jirta? Tokkummaa. Mutirraan kaadhee Jamaal kabajamoo akkam nagaa jirtaa fayyaa? Jirra. Yaaddu? Jirra galata rabbii nagaa fayyaa. Ani oduu biyya keessaa tana hedduu ittiin hirmaadhu tanuma gartee Iraanii waa'ee dhimmaa baajiddu galaa kana. Ayyee. Sagaleen biyyaa dhagahamaa jiraami? Dhagahamaa jira. Oduu galgala kana dabarsite keessatti Yuukireen tun Raashiyaa waraana meeshaa gargaarsa Iraaniif doonii gartee gargaarsa meeshaa fe'attee gamana deemtu haleeltee jiraachuun gabaaftee turte. Iraan haaloo akka baattu niin beeka. Garuu Iraan haaloo baachuudhaaf Yuukireen Raashiyaatti irra dhiyaatti moo Iraanitti irra dhiyaatti fageenya isiidhaatis waan hin beekneef gaafiin itti aantu ammaas Chaayinaanis lolaaf haala qophii xumurtee gartee bahararra dooniilee lolaatii fi kana akka waan bobbaaftee jirtuuti isinoo Taayiwaan hojii wal dha'uudhaaf immoo gargaarsa Iraan immoo silaa'uu lafa jalaanillee taatu Iraan gargaarsa akkatti jiran niin beeka. Kana ammas gaafiin itti aantu Yaman keessatti humniti gartee Huutii tanarratti lola banuu barbaaddu yeroo isiin Suudii irraa gartee haaloo baattu ni jirti. Bareeda. Gaaffii bareeddudha haaftee gaaffii ta'e siifin deebisaa obsaan na caqasi. Ayyee. Tole. Dursoo gartee ammaan tana waan gartee keenyarraa haasawaa jirra. Waan keenya gartee oguu xumurree gaaffiilee adda addaa tan gartee irraa haasa'uu qabnuu fi tan polotikaa addunyaadhaa tanas achitti itti dabarra. Akkasitti gartee hubachuunis gaariidha. Laal tanaafi gartee Oromoo wanni jettu yeroo hundaa'u dubbii bahan dhoorkan jaan gala dhoorkanii. Egaa jaalli keenya gudar mana keessa jira. Akkuma gartee quba qabdanitti gudar nama gartee footoo na duuba jirtu tana keessatti illee arguu nooltanii isin warreen beekne wal baradhaanii jirta jaalli gudar na dhageessa. Jira Jamsi akkam jirta nagaa? Nagaa fayyaa baga jiraattee? Baga jiraattan isin walumaan. Dhiyaadhu gumee siyaafereetiin dhufteetuma kutu jirta. Biisi waan qopheessu jirra. Ergadheetumaan gizee reefu ati eegaltus waan biraa keessummeessu kute. Tole ayyee waan kanarratti mee waan quba qabduu fi waan haaree gartee waan jiraas mee nu ibsi. Akkasumas sanitti yaada gartee deemaa jiru mana keessatti dhagayaa jirta. Sanirratti gartee yaada nu ibsite gaarii. Yaaduma kee kaduraatiin dhagahee. Yaadota kaduraati kaaste irratti xiqqoo akka maletti waan hubatte natti fakkaata. Jaarmahaa miti wanni kun. Ayyee. Odeeffannoo haala biyyattiin teenya keessa jirtu waan hawaasni keessa jiru waan itti as deemu. Hawaasaaf ibsu afaan Oromootiin taraa 3 aftaamuun taraa 2 gaafatee taraa takka walitti nu qabee dhaleessine. Kanaas numaa qopheessee jira. Private gootanii? No, private miti malee medium irra goone public irra goone kana. Mana eenyutti? Afaan Oromootiin taraa 3 goone manuma Jowaaritti. Okay. Sandageetiin jira haa? Afaanuma Amaaraatiin warra Itoophiyoonota afaan Amaaraa dhagaanii warraas afaan Amaaraatiin haala biyya keessa jiran himuudha malee. Namni kun hundinuu yaada garaagaraa qaba. Amma raajii guddataa yoo fudhatte warra Abaa deeggaraa Alula Abbaa Lagaa yoo fudhatte eenyu akka deeggaruu gartee warra Wannaa deeggaraa
anammoo warra nama waan kana qopheessaa ture nama qopheessaa jiru. Raajiin abaawotam deeggara. Raajiin abaawoo. Warra hin beeyneef gaa warra mana keessa jiru. Abaawoo waboo deeggara. Abaawoo waboo deeggara okay. Abaawoo waboo deeggara durirraa gaadheeraa waggaa dheeraadha wal beeynaasi. Ni waggaa dheeraa abaawoo ma deeggara. Ammas warri kun warra dhaabaas qabuu miti warra wanni guddaas qabuu miti. Amma wanni gaaffii natti kaafte maaliif dura hawaasni Oromoo kun wal hin jaarree ganda Oromatti ori'anii. Laale jamsi akkaataa takka wanni takka dogongoraa